akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Oro Construction and Marketing nageenyi keessan badhaadhaan nuti nagaa jirra alhamdulillah. Egaa baga guyyaa har'aa geettan isiniin jedha yeroo muraasaaf online irraa kan YouTube irraa guutumaan guututti dhagamu kiyya ni yaadatama. Kanaaf warroonni gara keessaatiinis ta'e koomenti jalatti nagaa gaafataa turtan guyyaa har'aa kallattii maan dhufee jira. Baga nagaan na yettani anis baga nagaan dhufee walitti deebinee jira. Gabaya difama gabaya ture YouTube keenya kana dura amma Oro Construction and Marketing itti deebi'ee jira jechaadha. Isinis anas afaan garas daba. Egaa Oro Construction and Marketing kana jalatti wantoota baay'ee akka odeeffannoo sila argattan keessattuu yeroo dhiyoorraa jalqabe biyya keenya keessatti meeshaalee ijaarsa mana biyya keenya keessatti maaliin ijaaruu akka dandeenyu gurgurtaa lafaa fi bittaa mana kanaafi kan kana fakkaatan akkasumas immoo bara darbe kan waggaa darbe irraa jalqabe meeshaalee Itoophiyaa keessatti gurguraman gatii isaa maal akka fakkaatu isatti argachuu akka dandeettanii fi isatti isinii fiduu akka danda'an meeshaalee mana keessanitti fidanii isin gurguruu danda'anii fi iddoo isaatti gurguratanii bitachuu dandeettan kanaafi kan kana fakkaatan isin biraan gahuun keenya ni yaadatama jechaadha. Guyyaa har'aasi haaluma kana dura baratameen odeeffannoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Isatti osoo hin darbiniin dura warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaa dhuftan subscribe gochuudhaan isii diimtuu jalaa san xiffiin takka dhuftanii subscribe ta'a jechaadha. Kanaaf wantoonni yeroo asirratti gadhiifnu kallattii maan isin bira gaha. Videoon keenya isinitti tola like godhaatiin nu jajjabeessa hiriyoota keessan biraan odeeffannoo kana gahuudhaaf share godhaa wal biraan gahaa isiniin jedha. Gammanumaan YouTube channel keenya subscribe kuma 10 way ga'ee jira jechaadha. Yeroo kanatti baga gammaddanii anas baay'ee tokko na gammachiisee jira. Yeroo dhiyoodhaa kan hojii isaa jalqabne kanaaf yeroo muraasa keessatti subscribe isaa kuma 10 ga'ee jira jechaadha. Kanaaf kuma 100 fi miliyoonis ni geenya jechaadha. Nuuf isintu achiin gaha. Egaa kanumaan kanatti aansuudhaan odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isin dhufetti isin dabarse jechaadha. Kanumaan wal qabate yeroo dura meeshaalee ijaarsa manaa gatii isaa simbiraan gahee ture jechaadha. Gatiin meeshaalee ijaarsa manaa yeroo kana isaanii olitti baay'ee tokko dabalee jira jechaadha. Keessattuu simmintoo yeroo ammaa kana qarshii 750 galuun isaanii yaadatama jechaadha. Yeroo ani simbiraan gahu qarshii 550 ture. Kanaaf guyyoota muraasa yookaan immoo torbeewwan muraasa keessatti gatiin isaa hedduu tokko dabalee jira jechaadha. Kanaaf yeroo boodas kana caala dabala waan ta'eef warroonni mana hin ijaaran yookaan ijaarachuu karoora qabdan daftanii akka iddoo kana yookaan immoo ijaarsa manaa kana jala darbitan isiniin jira. Guyyaa har'aasi gaafii hedduu keessanii kan ta'ee fi gaafii yeroo dheeraa namoonni hedduun na gaafataa turtan qabadhee isin dhufee jira jechaadha deebisa. Innis maalidha yoo jettan mana ijaaruudhaa fi kornisii mana keessatti kornisii sadarkaa lamatu jira jechaadha. Darbee sadarkaa sadii warroonni madaabaraadhaanis fayyadamaa jirani. Kanaaf guyyaa har'aa kornisii pilaastikaa fi kornisii jiipsamii gatiin isaa maal akka fakkaatu akkamitti nu galchuu akka danda'anii fi akkamitti itti fayyadamuu akka dandeenyu kornisii kana galfachuuf kaaree mana keenyaa mutuyyuu akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu kallattimaan odeeffannoo kana babal'isee babbareechee isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin turan affeerraa kenna. Egaa kallattimaan odeeffannoo keenyatti yoo darbine jalqaba irratti kornisii jiipsamii kana isin biraan gaha jechaadha. Kornisiin jiipsamiin kun gosa hedduutu jira, sadarkaa hedduu qaba jechaadha. Tokkoffaa lammaffaa hanga sadaffaatti jira. Bareedina isaa fi cimina isaa irratti hundaa'uudhaan jechaadha. Kanaaf isinis filannoo keessan irratti hundaa'uudhaan diizaayina ofii keessanii barbaadan filattanii ogeessa jiipsamii kana yookaan immoo kornisa kana dalaguu bira fiddanii nu hojjedhu jechuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf garaagarummaan jiru gatii irratti malee isin hojjechuudhaaf isaanis heeyyamamoodha. Isinis hojjisiifachuu yoo barbaadan haala gaarii ta'e hojjisiifachuu ni dandeettan isin jira. Kanaaf kornisiin kun sadarkaa sadiitu jira. Sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa sadaffaatu jira jechaadha. Kanaaf sadarkaa tokkoffaa isin biraan gaha. Kornisiin sadarkaan tokkoffaan kun kaareen tokko jechaadha. Inni kan ittiin hojjetamu kaareedhaan wantoonni isin bittan wantoonni isin qopheessan hin jiru. Kaaree mana keessanii qofa herreegdanii isaanii eeguudha. Meeshaalee barbaachisan hunda waan bitamuu qabu ofii isaaniitiin bitanii isinii galchan jechaadha. Warroonni kornisii jiipsamii kana dalagan. Egaa kaareen tokko kornisii sadarkaa tokkoffaa kun qarshii 350 jira jechaadha. Yeroo kana biyya keenya keessatti kan ittiin dalagamu. Haaluma isa fakkaatuun kornisiin sadarkaa lammaffaa yookaan jiipsamiin sadarkaa lammaffaa kun qarshii 250 267 amma 80 iddoo tokko tokkotti jedhanii irra caalatti baay'inaan kan argamu qarshii 250 jechaadha madaalawaa isaa kan ta'e. Egaa isatti aansuudhaan sadarkaa sadaffaatu jira jechaadha. Sadarkaan sadaffaan kun qarshii 200 hojjisiisuu ni dandeettan jechaadha kaaree tokko. Kanaaf manni keessan kaaree hangamii akka ta'u ilaaltanii haala saniin qarshii meeqa akka isin gaafatu adda baaftanii beekuu ni dandeettan jechaadha. Egaa internet irraas ta'e Facebook jala diizaayinoota mana kana dura ijaaramee irraa ilaaluudhaan fiddanii isaan biratti hojjisiisuu ni dandeettan jechaadha. Inni sadarkaan isaa gadaanaa ta'ee fi giddu galeessa namoonni yeroo baay'ee yookaan immoo diizaayina kana dura baay'inaan itti fayyadamee fi diizaayina moofaa ta'e qarshii 200 jechaadha. Inni sadarkaa sadaffaa kun kanaaf kana irratti hundaa'uudhaan isa humna keessanii fi isa filannoo keessan isaan biraan gahuudhaan hojjisiifachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa isa taansuudhaan akkuma kana dura isin biraan gahaa ture mana mukaan ijaaruu fi dhagaan ijaaru luukii tokko nammoo akka dhaabbataatti fudhannee hojjetaa akka turre ni jira jechaadha. Isa keessa qorqorroo luukii 40
saalonii isaa fi gaadota jiran korniisii kana pilaastikas ta'e jibsamii galchuudhaaf qarshii meeqa akka nu gaafatu eegamumaan hojjanna jechaadha. Kanaaf haga xumura qophii keenyatti nu hordofa. Viidiyoo keenya yoo hordoftan hamma dhumaa yoo hordoftan odeeffannoo kamuyyuu as jala argachuu hin dandeettan jechaadha. Kanaaf viidiyoo hin xumurtan taanaan odeeffannoo kana guutumaan guutuutti argachuu hin dandeettan. Kanaaf odeeffannoo guutuu argatu viidiyicha hamma xumuraa hordofuun dirqama jechaadha. Isin irratti dirqama. Kanaaf hanga xumuraa hordofaa isin jedha. Ega qorqorroo luukii 40 kana yookaan manni luukii 40 kun kaaree 60 ta'e jechuudha akkuma kana dura isin biraan gahaa ture. Manni kun luukii 40 kana kaaree isaa beekuu yoo barbaanne kaaree 60 jechuudha. Kanaaf kaaree 60 kana garri dalgee isaa meetira 5 fi garri dheerinna isaa meetira 12 jechuudha. Kanaaf waliin baay'ifnu kaaree 60 ta'a jechuudha. Kanaaf manicha kana luukii 40 kana yookaan immoo kaaree 60 kana korniisii jibsamii tokkoffaa yookaan lammaffaa sadaffaa kanneen hundayyuu yoo galchuu barbaanne qarshii meeqa nu gaafata kan jedhu isin biraan gahaa jechaadha. Jalqabarratti akkuma jalqabara gatii isaa isin biraan gahaa ture qorqorroo luukii 40 kana jibsamii sadarkaa tokkoffaa galchuu yoo barbaanne gaadaa qofa galchuu barbaanne qarshii hangam nu gaafata guutumaan guutuutti gaadaaf saalonii galchuu barbaanne qarshii hammam nu gaafata saalonii qofa kophaa isaatti galchuu barbaanne qarshii hammam nu gaafata kan jedhu kana guutumaan guutuutti isin biraan gahaa jechaadha. Kanaaf na hordofaa isin jedha. Ega akkuma jalqaba isin jedhe mana luukii 40 kun kaaree 60 ta'a jechaadha. Kaareen 60 kun afur isaa barandaa irraa fi keessa mana walumaa galatti qabatee kaaree 60 jechaadha. Kanaaf luukii kaaree 60 kana tokko immoo luukii 40 kana korniisii guutumaan guutuutti keessa isaa galchuuf korniisii jibsamii sadarkaa isaa tokkoffaa ta'e galchuu yoo barbaanne qarshii 21,000 nu gaafata jechaadha. Qarshii 21,000 qopheessinaan jibsamii guutumaan guutuutti gaadaa haa ta'u ala isaarra barandaa isaarra fi keessa saalonii isaa kana guutumaan guutuutti manicha kana galchuudhaaf mana fincaanii fi shaaworis wal qabatee guutumaan guutuutti mana keenya kana korniisii jibsamii sadarkaa tokkoffaa galchuu barbaanne qarshii 20,000 akka qopheessinaan xumurachuu dandeenya jechaadha. Itti aansuudhaan saalonii bichaa galchuu yoo barbaanne immoo gara gaadaas dhufnee gara mana fincaanii dhufnee ala isaa barandaa saalonii irra jiruu fi keessa saalonii galchuu yoo barbaanne qarshii 12,250 qopheessinaa nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Isa taansuudhaan sadarkaa kun yoo nuti ulfaata ta'e immoo sadarkaa kana hin filanne yoo ta'e sadarkaa lammaffaa hin filanne yoo ta'e isa kaareen tokko qarshii 250 galchuu hin barbaanna yoo ta'e guutumaan guutuutti manicha kan barandaa isaarra ta'e gaadaa saalonii fi mana fincaanii shaaworii kana hunda galchuu yoo barbaanne qarshii 15,000 qopheessinaan galchuu ni dandeenya yookaan immoo hojjisiifachuu ni dandeenya jechaadha. Kana hin barbaannu yoo ta'e yookaan immoo gaadaa dhiifnee mana fincaanii fi shaaworii dhiifnee saalonii bichaa galchuu yoo barbaanne qarshii 8,750 qopheessinaan xumurachuu yookaan immoo dalagsiifachuu ni dandeenya. Isa hafe immoo yeroo qarshii argannetti yeroo humna jabeeffannetti yeroo meeshaalee isaa qopheeffannetti galchifachuu ni dandeenya yookaan immoo dalagsiifachuu. Ega haaluma kana fakkaatuun sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa hamma kana yoo jenne inni sadarkaa sadaffaa mootuyyuu mana luukii 40 kana galchuu barbaanne qarshii meeqa fixa kan jedhutti seenna jechaadha. Inni sadarkaa sadaffaa kana jechuun isa kaareen tokko qarshii 200ti. Kanaaf manichi keenya kaaree 60 jenne jirra. Kanaan yoo baay'ifnu guutuu mana keenya galchuu barbaanne kaaree 60 kana yookaan immoo mana luukii 40 kana galchuu barbaanne qarshii 12,000 qopheessina. Gaadaa ta'e saalonii mana fincaanii fi shaaworii akkasumas ala isaa irraan korniisii kana nu galchuu danda'a jechaadha. Kanaaf kana hin barbaannu yoo ta'e saalonii kophaa isaatti galchuu barbaanne maaliif irra caala namoonni baay'een gaadaa dhiisanii yeroo baay'ee saalonii kana jechaadha baay'inaan kan galchan gaafiin keessanis hedduun keessan kana gaafachaa turtan saalonii qofa galchuu barbaanna kan jettan gaafatan jirta waan ta'eef kanaaf saalonii bichaa galchuu barbaadan isa sadarkaa sadaffaa kana qarshii 7,000 qopheessinaan xumurachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon waa'ee korniisii jibsamii irratti hundaa'e kana fakkaata. Isa taansuudhaan korniisii pilaastikaas gamanumaan isin biraan gahaa jechaadha. Kanaaf isa gatiin isaa isin qallaalatu yookaan immoo gatiin isaa isin salphatuu fi isa hin bareeda jettan filannoo keessan irratti hundaa'uudhaan dalagsiifachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf odeeffannoo isaas gamanumaan isin biraan gahaa. Korniisii pilaastika kana bituu yoo barbaadan innis kaaree irratti hundaa fi lakkoofsaan kan gurguramu jechaadha. Inni tokko qarshii 140 jechaadha. Kanaaf inni yeroo gurguramu saanduqaan gurgurama. Saanduqni tokko firee 10 of keessaa qaba. Saanduqni tokko kan firee 10 of keessaa qabu kun kaareetti yoo dibamu kaaree 12 jechuudhaan beekama jechaadha. Kanaaf korniisii kana yoo galfamu caafii isaa irratti angulaar kan jedhamutu jira. Angulaarii kana wajjin isin kennamu jechaadha. Manni keessan kaaree 40 yoo ta'e kaareen 40 meetiraatti deeffame meetira meeqa kan jedhu isinii herreegameetiin isinii kennama jechaadha. Isas hin bittanii walumaan korniisicha kana wajjin hamma kaaree mana keessanii irratti hundaa'uudhaan isiniif kennan jechaadha. Kanaaf isa dalagsiisuudhaaf hammutu mooraalee yookaan ammoo xaawula qaqallatee boccisiifamu yookaan muramu gaafata jechaadha. Isas dabalatee humna harka kaffaltii ogeessaa dabalatee meeshaa bituu dabalatee isas gatii isa hamma waliigalatti xumuru isin biraan gaha jechaadha.
kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turan affeerraa kennaa kanaaf korniisii pilaastikii kana yeroo baay'ee filan namoonni hedduun ni filatu jechaadha bareen isaas hedduudha kanaaf inni sadarkaan isaa baay'ee kan wal caaluu miti jechaadha kanaaf isa kana galfachuu yoo barbaadan odeeffannoon isaa kana fakkaata jechaadha warroonni bituu barbaadan kanaaf ogeessicha achi argachuu dhabuu dandeettan iddoo meeshicha bittanii meeshichas kan bittan iddoo bira ogeessicha kan barbaadan iddoo bira kanaaf kana waliin qabatee gatiin isaa meeqa gaafata kan jedhu san biraan jechaadha isas egaa kanatti aansuuni korniisii pilaastikaa san biraan jechaadha kanaaf korniisii pilaastika kana bituu yoo barbaanne wantoota beekuu qabnuu fi wantoota isaanii meeshaalee yoo bituu fudhannu isaanitti dubbachuu qabnu akkuma gaafii nuti isaan gaafachuu qabnu jalqaba irratti isiniin gaa jechaadha kanaaf korniisii pilaastika kana bituu yoo barbaanne korniisii pilaastikaa kun tokko isaatiin firee isaatiin kan inni bitamu jechaadha tokko isaa qarshii 40 egaa saanduqaan gurgurama yookaan ammoo warqataan walitti akka uffifameen gurgurama jecha yookaan ammoo akka hapheeffameen gurgurama warqanni guutuun hapheeffame sun ammoo akka ashagame sun saanduqni tokko sun jechaadha firee 10 of keessaa qaba yookaan ammoo baay'inaan 10 kan ta'e of keessaa qaba 10 kan qabu kun kaareetti yoo deebi'u kaaree 12 ta'a jechaadha kanaaf kaareetti deebiftanii bituu yoo barbaadan kaaree 12 ta'a kanaaf kaaree mana keessaniitiin herreeddanii bituu dandeettan jechaadha kanaaf warroonni korniisii jibsamii osoo hin taane pilaastika kana galchuu barbaadani ogeessa adda isin gaafata meeshaalee biraas kan ittiin dalagamu jira jechaadha fakkeenyaaf gubbaa isaa korniisicha kana osoo hin galchiniin dura mooraalee yookaan ammoo xaawulaa qaqal'atee bocametu jira isa bituun isin irratti dargama jechaadha kanaaf isas gatii isaa kophaatti hirreenni meeshaa korniisii kana kan binnutti gatii isaa hirreenni ogeessicha dabalanne kanaaf gatii isaa guutumaan guututti waliigalatti meeqa akka nu gaafatu isin biraan gatii jira kanaaf kanas hojjechuudhaaf manichuma amma laalle kana akka korniisii jibsamii laalle kana laalle jechaadha yookaan mana lukkee 40 kana kaaree 60 kan qabu kana laalle jechaadha kanaaf korniisii kana yeroo bituu fudhannu angulaar kan jedhamutu jechaadha aangiliiwwan isaa hundarra kan galu kanaaf isa keessa dirameetiin kan galu jechaadha kan dalagamu jechaadha korniisichi kun kanaaf isas isaanumatu isinii kenna jechaadha iddoo tokkotti isa keessa hambisanii korniisicha bichasanii kennanii isas kophaatti isinitti gurgurachuu danda'a waan ta'eef kanaaf yeroo bituu fudhattan angulaarii faana jettanii gaafachuu qabdan jechaadha kanaaf angulaariin kun akkaataan inni isinii kennamu korniisii kana bituu barbaanne wantoota kanneen gaafachuu qabna jechaadha kanaaf manicha amma laalle kana manicha lukkee 40 kana qarshii meeqa nu gaafata korniisii kana galchuuf kan jedhu isin biraan gaha jechaadha kanaaf saaloon isaas kophaatti isin biraan gaha isin ammoo kiyyuu hordofii keessan afaan mataa isaa isiniin jira manichi keenya kaaree 60 jenne jirra kaareen 12 yookaan immoo saanduqni sun akka duratti isin biraan gahetti lakkoofsaan 10 isaa of keessa qaba 10 isaa sun kaareetti 12 jechaadha kanaaf manichi keenya kan lukkee 40 kun lakkoofsaan baay'ina isa 50 nu gaafata jechaadha isa 50 yookaan immoo saanduqa 5 nu gaafata isa kana tokkochisa qarshii 40 jennee jirra inni 50 ammoo tuyyuu qarshii 1700 ta'a jechaadha kanaaf isa 1700 binna ogeessa dabalatee muka mani korniisii kana ittiin galchuun dabalatee qarshii 8500 qopheessinaan saaloonii ta'e kutaawwan keessaa fi mana fincaanii shaaworii alaarsaarra kana hunda nu geessuu danda'a jechaadha qarshii 8500 yoo qopheessine egaa kanas hin dandeenyu yoo ta'e fi waliigalatti hojjisiisuu hin barbaannu yoo ta'e saaloonii qofaa fi ala isaa irra barandaa isaa argachuu yoo barbaanne kaaree 35 jechaadha kaaree 35 kana yookaan ammoo saaloonii qofa galchuu barbaanne baay'inaan isaa 30 bituu qabna jechaadha isa 30 kana yoo binne yookaan ammoo qarshiitti yoo deebifne qarshii 4200 ta'a qarshii 4200 korniisicha kana pilaastikii kana binne ogeessa isa nu galchuu dabalatee muka ittiin hojjennu dabalatee mismaara dabalatee qarshii 5000 qopheessinaan saaloonii nu galchuu danda'a jechaadha kanaaf manni lukkee 40 kun saaloonii bal'inni isaa meetira 7 fi garaan isaa yookaan ammoo dalgeen isaa meetira 5 ta'e jechaadha kanaaf kaaree 35 isa kanaaf baay'inaan firii 30 isaa nu gaa qarma qarshii jijjiirru ammoo qarshii 4200 ogeessa dabalatee muka ittiin hojjennu dabalatee walumaan galatti qarshii 5000 qopheessinaan saaloonii galchuu ni dandeenya jechaadha qarshii 8 qopheessan akkuma 8,500 qopheessan guutuu isaa hojjechuu ni dandeenya jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa qaba isin dhihaa korniisii jibsamii fi pilaastika kana fakkaataa odeeffannoo biraatiin yeroo biraa hamma walitti nutti nagaan nu tura nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin akka qabu irra deebuudhaan warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatina hiriyoota keessan biraanis gaha. Channel kana nuuf guddisa ammoo akkasii nuuf gudditan abdii qabna sadarkaa kanarraan geettanii jirtan jechaadha. Kanaaf galanni keessan dachaadha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan